Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Orogaa akkaataa peejii Facebook itti banattan isin agarsiisu jechuudha. Peejii Facebook gaa haala kamiin karaa sirrii ta'een akkaataa isin Facebook peejii itti banachuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Egaa namni Facebook fayyadamu takka Facebook eega banattanii peejii Facebook banachuu qabdu jechuudha. Karaa sirrii ta'een gaa Facebook peejii haala kamiin haala isin banuu dandeessan isin agarsiisu gara barnootaa deemuu irratti gaa hordoftoota chaanala YouTube Abduu Oro jala jirtan akkasuma namoonni chaanala kana hin beeknes yoo jiraattan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jira akkasuma namoonni subscribe gootanii jirtan video like tuquudhaan namoota hedduu bira akka ga'u share godhaa isin jira warri haaraa ta'an subscribe godhaa isin jira bakka video jala kana jala eega seentanii channel YouTube gooti jala bakka video jechuun argattu ammallee ka biraa playlist jala seenu hanga barnoota TikTok akkasuma ka YouTube ka Gmail account ka Facebook barnoota setting mobile keessa illee barnoota hedduu jala galtanii tokkoon playlist jala seenuudhaan barnoota hedduu jala argachuu dandeessu jechuudha. Waa'ee TikTok barbaadda, waa'ee Facebook, waa'ee Gmail account akkasuma waa'ee barnoota setting mobile keessanii kanneen hundaayyuu chaanaliin koo jala playlist jala seentan argachuu dandeessu isin jedha. Video like tuqun nafaana turaa isin jedha hundi keessaniyyuu gara Facebook seenna. Facebook page gaa karaa sirrii ta'een kan isin banuu dandeessanu. Facebook bilbila keessa irra eega seentanii gaa Facebook bilbila irraa qabdan kan itti fayyadamaa jirtan irra eega seentanii haala kanaan yeroo inni isin banu gaa Facebook keessan gaa Facebook keessan keessa tuqaa sadeen gubbaa jirtu gaa harka mirgaa irra jechuudha. Tuqaa sadeen kana tuquudhaan gaa asirratti ganjallaa kana gad dhufuudhaan yookaan immoo haala kanaan ol xaa'uudhaan page ka jedha kana pages ka jedha kana irra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Create ka jettu kaa tuqxu jechuudha. Create ka jettu kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Create jechuun haaraa create gochuudha. Create your page ka jedha kana haala kanaan peejii haaraa create gochuudha. Get start ka jettu kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu amma. Get start eega tuqxanii haala kanaan maqaa peejii keessanii isin gaafata jechuudha. Peejiin keessan maa irratti maqaa keessan maqaa Facebook page yookaan immoo maqaa peejii keessanii irratti barreeffattu jechuudha. What is the name of your page ka jedhu kana maqaa peejii keessanii irratti ni barreeffattu. Maqaa peejii keessaniif ta'u jechuudha. Asirratti gaa maqaa peejii keessanii eega barreeffattanii kana maqaa peejii keessanii ta'u eega barreeffattanii next ka jette kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Maqaa peejii keessaniif ta'u maqaa bareedaa barreeffattu jechuudha. Ka namni qabatee hin jirre ka peejii keessaniif irratti ittiin fayyadamuu barbaaddan Abdul Sharifaa jedhu fakkeenyaaf akkasittan qabadha. Asirratti gaa haala kanaan eegaa dhufdaa jedhee isin gaafata. Searchii kana keessatti waan barbaadan takka barreessuudhaan gaa searchii gochuudhaan dandeessu jechuudha. Waan barbaadan takka waan dalaguu barbaadan takka barreessuudhaan gaa searchii gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo isin barreessuudhaan haala kana searchii gootan inni nuus ni baasa. Education yoon jedhee barnoota yoon jedhee education website jeenaa baasa akkasuma ammallee education jedhee wantoota barbaadan waan irratti dalaguu barbaadan jechuudha. Facebook keessa waan maxxansuu barbaadan entertainment ta'e akkasuma game yookaan drama waan barbaadan yoo ta'e akkasuma video creator yookaan video hojjechuu barbaadan yoo ta'e wantoota hundaayyuu yeroo isin search gootan hamma takka irraan gadi kaatti isin tarreessaa jechuudha. Waan asirratti ammallee kana sadeen kanallee kaawwachuu dandeessu. Kanaafuu waan irratti dalaguu barbaadan takka search gochuu yeroo isin search gootan isin baasuu danda'a. Asirra video game jedha, music video jedha, bara new media website jedha jira, media news compass jedha, asuma social media wantoota hedduu irraan gadee kanatti tarreessuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan wantoota barbaadan asirratti filachuudhaan waan irratti dalaguu barbaadan eega filattanii kaatanii ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa create ka jette kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Fuula duraa deemtan create eega tuqxanii haala kanaan isin banaa. Haala kanaan isin baasa. Promoting your product or service jedha. Promote your product or service jedha. Asirratti immoo create contact and connect with the fans. Kanneen kan lacheen hiikaa hedduu qaba wanti kun lamman jechuudha. Kanaafuu kaa lacheen gaa hiikaa hedduu qaba waan ta'eef guyyaa biraa isin agarsiisa. Hiikaan isaa akkasuma waa hedduu of keessatti qabata. Kanaafuu asirratti wantoota isin irratti dalaguu barbaadan waa hedduu waa'ee viidiyoo ta'e promotii ta'e akkasuma beeksisa ta'e peejii keessatti beeksisa yookaan immoo waan irratti hojjechuu barbaadan takka kanneen lamman keessaa ni tuqxu. Fakkeenyaaf walaa kanaan tuqura promote product or service ka jiru tuquraan asirratti lamman keessaa takka filachuudhaan gajallaa dhufuudhaan gaa next jechuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Next tuquraan eega dhuftanii haala kana as geessanii peejii keessan jalatti bio jalatti waan irratti dalaguu barbaadan barnoota yoo ta'e waan barnoota wal qabate diraamaa ta'e waan drama wal qabate jechuudha. Baga nagaan dhuftan jedhaa barreessu gara peejii keenyaa jedhu baga nagaan dhuftan gara Facebook peejii keenyaa gara peejii keenyaa follow gochuudha. Akkasuma waan irratti dalaguu barbaadan sana jechuudha. Asirratti gaa waan registration diyaatti ka barraa'u qabu waan isin peejii keessan irratti dalaguu qabda yookaan immoo peejii isaa irratti fakkeenyaaf waan barnoota yoo ta'e waa'ee barnootumaa registration jechuun gaa namni hin beekne hin jiru registration fakkeenyaaf isin agarsiisuuf waan ta'eef amma kana barreessuudhaan gara fuula duraa neekstiidhaan haa deemuu isin jira yookaan immoo ganjallaa kaatti illee ammallee weebsaayitii yoo qabaattan kaa'uu dandeessu isin jira. Asirratti sanduuqota hedduu isin baasa. Biyoodhaa fi kontaaktii akkasuma sanduuqota weebsaayitii yoo qabaattan ajjaatti guutuu dandeessu. Weebsaayitii yoo qabaanne immoo akkuma kanallee dhiisuu ni danda'ama isin jira. Ganjallaa kana
Emailii yoo qabaattan illee itti naquu dandeessu. Point numberii itti naquu dandeessu. Kun hamma fakkeenyaaf booda illee itti naquun ni danda'ama isiniin jedha kana. Illee danda'ama adreesii dhaakitiin magaalaa keessa jiraattan hunda yookaan immoo wantoota poostaal koodii illee isin gaafata jechuudha. Kanaafuu kana mee bira darbuudhaan gahamma neekist jechuudhaan haa dabarfadhu gara fuula duraa darbuu dandeessu jechuudha. Booda illee itti guutuu ni danda'ama. Asirratti kaameeraa tuquudhaan gaalaarii keessaa footoo tokko irra kaa'attu. Kammallee kaameeraa kaa'atuudhaan gaalaarii keessan keessa footoo irra kaawwattu jechuudha. Kanaafuu footoo takka irra kaa'ee isin agarsiisu. Footoo gaalaarii keessaa qabdan takkuma irra keessu jechuudha. Amma footoo marra kaa'eeraan footoon koo dudduubbee isaallee footoo kabraa irra keessu kaameeraa lamanuu tuquudhaan ka dudduubbaallee akkasuma ka loogoo keessanii akkasuma dudduubbaa fi kaameeraa kaa tuquudhaan footoo tokko irra keessu edit action button kan jedhu booda isin agarsiisa. Next jechuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Edit action button kan jedhu kun faayidaa guddaa qaba. Isa dhumaan irratti isin agarsiisa. Amma ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa next kan jette tuquudhaan gara fuula duraa deemna jechuudha. Amma footoo eegarra kaawwattanii kaatanii peejii keessanirra next tuquudhaan gaa gara fuula duraa dhufna jechuudha. Amma peejii haaraa kireet gochuudhaaf gaa haala kanaan keessanii baasu invite isin jedha. Invite friendii namoota gaabbaziya namoota Facebook jalaa qabdanuu akka peejii fedhattan gaabbazuu barbaadan sanduuqa kaattiraayitii gochuudhaan gaa next gochuu qabdu jechuudha. Namoota amma barbaadan gaabbazuu dandeessu. Kanallee bira darbuudhaan gaa next goonee amma booda asirreessinu kana next dhumaan deemtu amma gara fuula duraa. Kana lamman gaa hawaanii gochuudhaan haala kanaan deen ka jettu fidnee jirra jechuudha. Amma Facebook page bannee jirra. Dudduubatti nu deebisuudhaan gaa profaayilii keenya haala kanaan ilaallaa jechuudha. Hamma ka faayidaa guddaa qabu asirratti gaa action edit action button ka jiru kaalamma Facebook page keessa maaliin akka namni isin argachuu danda'u messenger Facebook jedha jiraan koo kuno Facebook messenger jira Facebook yookaan messenger irraa namni barreeffama naa barreessuu danda'a jechuudha. Isin waan barbaadan filachuu dandeessu garuu sila messenger mafaratanii bareedaadha. Hamma asirratti raayitii gochuudhaan gaa dudduubatti deebi'u. Dudduubatti deebi'uudhaan gaa inni faayidaa guddaa qabu kan isin sirreessuu qabdan siitingii isaa jechuudha. Haala kanaan ola xaa'uudhaan gaa siimovii ka jedhu kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha. Iskiriin isaa gurraachee siimovii ka jedhu kaa tuquudhaan siitingii faayidaa guddaa qabuu fi ka peejii keessan hoogganan takkisa jira. Siitingiin kun sanduuqni kun guutuu qaba jechuudha. Asirratti sanduuqa kana amma yoo guttan akka ganjallaa kanaan ni agartu. Raayitis ni ta'an daalleensaa silaa hundayyuu raayitii gotanii faayidaa guddaa qaba. Bareedaa isin jira. Siitingii kana gaa tokkoon isaatiin fiilafiitii tuquudhaan raayitii gootu yookaan immoo speak jechuudhaan booda sirreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf mallattoo xiyyaa fiilafiitii yeroon tuqu mallattoo xiyyaa fiilafiitii tuquudhaan speak jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf gubbaarra tuqaa sadii ni jirti mallattoo xiyyaa osoo hin taane tuqaa sadan kaa tuquudhaan gaa ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa speak ka jette kaa tuquudhaan speak step ka jettu kaa tuquudhaan irra barfanna maaliif booda itti guutuu dandeenya waan akka liinkii akkasuma lakkoofsa bilbilaa lookshinii naannoo jirtanu kanneen lammaa sin agarsiise hunda booda sirreessuu danda'ama. Speak eega tuqxanii gaa sanduuqaatti raayitii kennuudhaan gaa hamma bira kutuu barbaadan raayitii eegatti gootanii ammallee raayitiin ma gochuudhaan gaa speak isaa tuqxan ammallee hundatti raayitii gootu waan amma guutuu hin barbaanne jechuudha. Waan hamma guutuu hin barbaanne egaa hunda raayitii eega gootanii speak ka jettu kaa tuquudhaan ammallee gara fuula duraa deemtu hamma lamatti godheen jira. Lamma kanas itti gootu jechuudhaaf addi yoo business ka jedhu kana booda itti guutuu danda'ama. Asirratti gaa amma kana indaallee arfansaa bira darfannee jira. Sanduuqa raayitii goonee jirra. Hundaayyuu samaawii guunnee jirra jechuudha. Hamma kanu hafe gaa gara xaa'uudhaan kaan amma guunnee jirra. Sanduuqa tokko nu hafaa jechuudha. Gubbaarratti sanduuqa tokkotu nu hafaa. Sanduuqa kana keessaa gaa sadan kana guutuu qabnaa jechuudha. Ispiikii tuquudhaan gaa tuqaa sadii tuquudhaan gaa ispiik jennee haala barfannu kanas tuqaa sadii eega tuqxanii ispiik ka jettu kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa. Ispiikii eega tuqxanii ammallee sanduuqatti raayitii gochuudhaan speak ka jettu tuquudhaan irraa haceenu jechuudha. Booda sirreessuu danda'ama. Amma kana gaa haala kanaan eega gootanii tokkoon nu hafaa ammallee tokkoon isaallee guutuu danda'ama. Tokkoon isaallee gaa tuqaa sadeen isaa tuquudhaan keessin sirreessuu qabdan yookaan immoo itti guutuu qabdan. Egaa haala kanaan tuqaa sana tuquudhaan gaa speak jettanii beeda darfachuu dandeessu ganjallaa kaa dhufuudhaan booda itti waan guutuun raayitii itti kennuudhaan gaa ammallee gara fuula duraa deemtu ammallee speak jechuudhaan sanduuqiin kun indaalleensaa raayitii yookaan ooni guutuu isinii qabaa jechuudha. Sanduuqi kun arfan guutuu samaawii itti guutuu qabdu jechuudha. Booda immoo garuu peejii keessan keessaa seenuudhaan sirreessuu dandeessu. Dudduubatti deebi'uudhaan haala kanaan peejii karaa sirrii ta'een banuu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jira. Peejiin keessan gaa haala kanaan akka isin karaa sirrii ta'een bantanii itti fayyadamuu dandeessan haala kanaan akka peejiin banamu. Kanaafuu siitingilee hedduu peejii keessa jiru jira. Isa guyyaa biraa isin agarsiisa. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jira. Waa'ee barnoota peejii feesbuukii banuu keessaa waan isin hin galle yoo jiraate komantii naa barreessuu dandeessu. Barnoota koo keessaa waan isin galle jiraate peejii jalatti yookaan viidiyoo jalatti komantii naa barreessaa isin jira. Akkasuma wanneen kanneen hundaayyuu guyyaa biraa samaawiin kun guutuu qaba. Guyyaa biraatti guutuu dandeessu. Tuqaa mallattoo xiyyaa kaa tuquudhaan gara feesbuukiitti jijjiiruu barbaaddu yoo jijjiiruu barbaaddan itti jijjiirtanii itti fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jira.
barnoonni irraa asumatti dhaabata waa'ee Facebook page irraa akkasuma guyyaa biraan sin agarsiisa barnoota gaaffii biraa yoo qabaattan komentii naa kaa'uu hin dagatinaa sin jedha barnoonni irraa asumatti dhaabata viidiyoo laayikii tuqaa akka namoota hedduu bira ga'u page Facebook kanallee follow godhaa namoonni hin beekne jiraattan